Hordoftoota TV mo'a nagaan waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Sagalee waaqayyo qabadhee dura keessan kanan jiru an obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Mitikkuu Aggaariiti. Sagalee waaqayyo torbee darbee olii wajjin ilaalaa akkuma turre har'as kutaa lammaffaa olii wajjin itti fufna. Mee macaafa qulqulluu keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irraa itti fufnee adubbifannu. Yesus ergasii bartoota isaatiin kanaafis isinittan hima jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiis dhagna keessanitti waan uffattaniif yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra guddaa hin caalaa, dhagnis uffatarraa guddaa hin caalaa. Ameen. Akaran. Sagalee isaa ergee saba isaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase dhamee caafamee jira. Sagalee kennuuf ergi nutti dubbadhu. Nu dammassi waan keessa jirru keessaa nu baasi. Yeroo hundumaa ofirratti dammaquu akka dandeenyu nama barbaadu utuu hin taane of barbaadu, namatti quba qabu utuu hin taane ofii keenya eessa akka jirru ofii keenyatti quba qabu akka dandeenyu nu gargaari. Nuuf ibsi, sagalee kee nuuf ibsi. Maqaa Yesuusiin ameen. Yaadda'inaa mata duree jedhu sagalee waaqayyoo keessaa olii wajjin ka'umsa godhachuudhaan Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irraa kaanee ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Maarreegaa sagalee waaqayyoo kana olii wajjin kan ilaalle wangeela Luqaas maal akka ta'e gabaabinaan baayogiraafii isaa tottokee isinitti himuun koo ni yaadatama. Wangeela Luqaas wangeelota arfan keessaa wangeela isa sadaffaa akka ture. Namni ergaa kana barreesse nama waaqayyoo wangeelaawwii yookaas hojjetaa wangeelaa Luqaas akka ta'e, namni kun immoo hojii fayyaarraa hojjechaa akka ture. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti seenaa nama kanaa ba'eessa goonee ilaalleerra. Namni kun bakka Xeebaas jedhamutti kan guddate yeroo ta'u, Xeebaas godina biyya Sooriyaa yeroo ta'u, magaalaa guddoo gara magaalaa gudditti biyyattii Anxooqiyaatti ergachaa dhufe Gooftaa Yesuus wajjin wal argatanii jechuun sagalee waaqayyoo lallaba Phaawulos fa'irraa namni kun sagalee waaqayyoo dhagee Gooftaa Yesuusin fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhachuudhaan Phexros harkatti erga cuubame barumsa cimsannaa amantii yookaas immoo barumsa amantii cimsannaa Phexros harkatti erga barate hojii wangeelaadhaaf Phaawulos duukaa akka ture, miiltoo Phaawulos akka ture walii wajjin ilaalaa turreerra. Kutaa kana keessatti akkuma beekamu ergaawwan kun waa'ee fayyinaa irratti kan hundeeffaman yeroo ta'u, sagalee waaqayyoo keessatti wantoota dhalli namaatti yaaddaan wantoota hijoo ta'an wantoota afurtu jira inni isaa walii wajjin jalqabnee turre. Dhalli namaa yeroo hundumaa barbaadaadha, wantoota hedduu barbaadaa deema. Isaan keessaa inni tokkoffaanii haala jireenyaa isaaf yaaddaa dhalli namaa inni irraa. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti waa'ee dubartii tokko kaafnee haasaa turre. Dubartii maqaan ishee Maartaa jedhamtu tokko macaafa qulqulluu keessatti yeroo 3 barreeffamtee kan jirtu. Namni kun kwaalitii jireenyaa isheen qabdu inni tokkoffaan biyya Gooftaa Yesuusiin amanuun ulfaatu keessatti Gooftaa Yesuus duukaa buute, akkasuma immoo Gooftaa Yesuusin mana isheetti simachuudhaaf fedha akka qabdu Gooftaa Yesuusin mana isheetti simatte. Haa ta'u malee erga Gooftaan Yesuus Kiristoos mana Maartaa ga'ee Maartaan Gooftaa Yesuusiif iddoo laattee Gooftaa Yesuusin erga iddoo kenniteefi booda wantoota barbaachisoo hojjechuudhaaf gara iddoo isaaf mana keessa olii gadi kurkuraa akka isheen turte, jireenya biyya lafaa kanatti hammacamaa akka isheen turte. Kanaanis immoo wanta ishee gammachiisu Gooftaa Yesuusiif yoo goote waan ta'eef yoo hamma humna ishee nyaachisu obaasuun fedha ishee waan tureef Gooftaan Yesuus Kiristoos Maariyaam obboleettiin Maartaa miilla isaa jala teessee baratti. Kanarratti Maartaan dhuftee obboleettiin koo kun akka hojii na gargaartuuf maaliif gara kootti na ergitu narratti hojii ilaalaa jirtennaan noo akkas miti, Maariyaam qooda gaarii filattee ati waan biyya lafaatti yaaddoftaa hin hammacamtaa jedheetu Gooftaan Yesuus Kiristoos gaaffii Maartaan dhiyeessiteef deebii yeroo inni kenne argina. Kanaafiyyuu dhalli namaa jireenya kanaaf haala jireenyaaf yaaddaa hin dhiphata, hin hammacamaa. Kanaafiyyuu kana yaadda'uun hammacamuun dhiphachuun immoo faayidaa akka hin qabne walii wajjin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa keessatti dhalli namaa kan inni itti yaadda'u bu'uuraalee jireenyaatiin. Bu'uuraalee jireenyaa kan ta'an akkuma akaadaamiin barnootaa ibsutti illee namni waa'ee bu'uuraalee jireenyaa wallaalee hin jiru. Dhalli namaa gaafa dhalatu uffachuun irra jira,
nyaachuun irra jira, mana keessa jiraatu qabaachuun irra jira. Kanaafiyyuu inni tokkoffaa mana jenneerra. Kanas immoo sagalee Waaqayyoo keessatti waa'ee manaa wajjin ol qabsiisee Wangeela Maatiyos boqonnaa 6:25 irratti kaa'eera. Waa'ee uffataa wajjin ol qabsiisee achi keessa kaa'eera. Dhagni uffannaa irra caalaa jedheetu waa'ee dhagnaaf uffannaa ol dorgomsiisee kaa'e. Inni lammaffaan waa'ee nyaataati. Nyaata kan jedhu dhalli namaa nyaachuun akka irra jiru isa wajjin ilaalleera. Maatiyos boqonnaa 6:25 kaaftanii isas gaafa dubbiftan kanaafis isinittan hima waa'ee jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookaas waan dhugdaniif yaadda'ina. Dhagni keessan uffannaa irra caala jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos as keessattis wantoota hedduu kaa'eera. Kanaa wajjin ol qabsiifnee wantoota hedduu keessa gallee ilaalle. Addunyaa har'aa kana keessatti namoonni baay'een buddeena nyaatanii bulaniif iddoo kennu malee jireenya isaaniif badaa iddoo akka hin kennine wal wajjin ilaalla turre. Har'a namni baay'een jireenyaaf utuu hin taane buddeena nyaatee buluudhaaf xiyyeeffata lubbuu isaallee kan inni dhabu sanaaf maqaa baduu maqaa tolus kan inni itti baatu sanaafidha. Badaa waa'een jireenyaa kun galeefi utuu hin taane. Kanaa wajjinis ol qabsiisee gooftaan Yesuus Kiristoos ergaawwan gurguddaa kaa'eera. Wanta gooftaan Yesuus Kiristoos kaa'es bartootatti wanta inni hime tokko tokkoon ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Inni sadaffaan bu'uura kan ta'e mana inni waa'ee manaa irratti immoo wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irraa kaanee Yesuus karaan gara abbaatti geessu isa ta'uusaa wantoota ittiin ibse keessaa wanaajin ol qabsiisee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamini anatta mana abbaa kootta mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira utuu hin jiru ta'e immoo durseen isinitti himaa jedheetu bartoota isaa abdii abdachiise. Gooftaan Yesuus Kiristoos mana nuu qopheessuudhaaf gara mirga abbaatti akka ol ba'e mana lafarraa qabaannes dhabnes manni haaraan tokko biyya qulqullootaati akka nu eegu kana yeroo hundumaa memorize gochuu akka qabnu dubbachaa turre. Kanas yeroo hundumaa namni irratti dammaquu qaba. Waan biyya lafaa kana namni itti nagaa dhabaa, itti argataa, itti dhabaa. Biyyi lafaa kun by the way wanti nu hubachuu qabnu gooftaan Yesuus Kiristoos dubbateera. Akkuma wangeela Yohaannis 16 keessatti kutaa 1ffaa keessatti olii wajjin ilaalaa turre. Biyyi lafaa rakkina qaba, gidiraa qaba, biyya lafaa mo'eera, isinis biyya lafaa immootu jabaadhaa jedhe. Haa ta'u biyyi lafaa kuni kan ishee yeroo hundumaa kolfisiiftu, gammachiiftu, michoota ishee wajjin yeroo gaarii dabarsuudhaaf wantoota hedduu michoota isheef qopheessite, michoota ishee wantoota hijoo ta'an kenniteefi wajjin gammachiiftee wajjin bubbuluu barbaaddi. Kanaafi warra Kiristoos duukaa bu'aniif biyyi lafaa orma, warra Kiristoos duukaa bu'aniif biyyi lafaa diina. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu biyya lafaa ani mo'eera waan jedheef nuyis biyya lafaa ishee arra dhiibbaa nurratti humtu kanarratti dhiibbaa humne jiraachuu akka dandeenyu humna isaa Kiristoos akka argannee akka jirru beekuutu nurra jiraata. Waan tokkoon yaadadha ji'a waxabajjii keessaa Teetaanikii ittiin imaluudhaaf geejjiba doolaara 250,000 dorgomsiisuudhaaf toora maastariitii isaa irratti maxxansaa ture. Special travel warra jedhaman jechuudha. Special travel doolaara Ameerikaa 250,000 namni Titanic jechuun doonii addunyaa kanarratti baay'ee beekamaadhaaf faarfamaa ture. Kana ittiin imaluudhaaf achi as baasee fuula miidiyaa isaa irratti maxxansee ture. Haa ta'uti kaffaltii ittiin imaluudhaaf addunyaa kanarraati kaffaltii kanaan imaluudhaaf special travelii kanaan addunyaa kanarraa namni ittiin imaluu danda'u namoota muraasa ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf namoota warra akka keenyaa kanaa fi mortgage jechuun guyyaa guyyaatti yeroo yeroodhaan kan ofirraa kaffalanii fixan. Doolaara 200,000 hin taane doolaara 250 ofirraa kaffallee waggaa 30 ofirraa fixuun warra akka keenyaatti ulfaachuu danda'a. Garuu warra michoota isheetiif wantoota salphaadha. Kanaaf kana kan danda'an namooti addunyaa kanarraa namoota muraasa ta'uu danda'u. Special travel warra jedhaman waa'ee mana isa barabaraan sinitti ma dhaggeeffadha. Balalii gara samitti gochuudhaaf immoo urjiirra dhaqanii utuu hin qubatini hawwaa yookaas ispeesii daawwatanii deebi'uudhaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 150 kaffalanii namoonni gara hawwaatti yookaas immoo ispeesii daawwachuudhaaf yaalii garaagaraa geggeessaa oolu. Kana jechuun dhaqanii addeessarra utuu hin qubatin urjiirra utuu hin qubatin hawwaa kana ispeesii kana keessa deemanii deebi'uudhaaf doolaara Ameerikaadhaan miliyoona 150 itti fudhata. Kana gochuudhaaf fakkeenyaaf warra akka Elon Musk namni jedhamu abbaa qabeenyaa kan qabeenyi isaa doolaara Ameerikaa biliyoona 200
29 fi tuqaa 9 kan ta'e yeroo darbe namni kun ispeesii daawwachuudhaaf doolaara Ameerikaa miliyoona 55 gara awwaatti ola buure utuu addeessarran taa'in nama deebi'e sanaaf salphaa ta'uu danda'a. Michoota isheeti biyya lafaa kun michoota ishee badhaasteetti waan ta'eef. Kana qofaa miti warra akka Bernaald Arnaalt Faayifi namoota warra akka qabeenyi isaanii doolaara Ameerikaadhaan biliyoona 221.4 irra ga'eef salphaa ta'uu danda'a. Warra akka keenyaaf garuu wanti kun ulfaata ta'uu danda'a. Dhaggeeffadhu waan hin jedhuuf hin qaba. Birrii guddaa baasanii boqonnaatti argatu tun taane Yesuus biraa manni bara baraan tola imalanii dhaqanii keessa jiraatan akka jiru isinitti himuu barbaade. Warra akka Joos Beos Faayifi abbaa qabeenyaa Amaazon nama ta'e nama doolaara Ameerikaa biliyoona Ameerikaa 149.3 qabaniif salphaa ta'uu danda'a. Warra akka Bill Gates namoota har'a dureessota addunyaa kanatti baay'ee beekamtii gurguddaa argatanii doolaara Ameerikaadhaan biliyoona 116.1 irra ga'anii jiran. Kanaaf warra akka Downtown warra isteetiidhaan City Light keessatti qobaasaa jiraachuudhaaf dorgommii guddaa geggeessaa jiruuf salphaa ta'uu danda'a. Warra akka keenya garuu iddoo garaagaraa iddoo makufaa tokkotti hudhannee teenyee bahuudhaaf sodaa qabnuuf baay'ee ulfaachuu danda'a. Garuu haa ta'u malee waan tokko qabna. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma bartoota isaa barsiise mana abbaa koo keessaa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Iddoo jireenyaa baay'ee jiru sana immoo isiniif qopheessuuf hin deema. Iddoo ani jiraadhu immoo anaa wajjin akka jiraattaniif deebi'een sin fudhaa. Jarri kuni maallaqa gurguddaa doolaara miliyoona hedduu kana baasanii galaana keessa imaluudhaaf sodaa guddaa qabu. Fakkeenyaaf Titaanikiin imaluudhaaf bara 1912 keessa utuu akka irraana maqaan Titaanik jedhamu kun hin beekamin doonii addunyaa kanarraa miidhaa guddaa geessuudhaan yookaas geessisuudhaan sadarkaa addunyaa irratti beekamtii guddaa argateen ajjeesee beekame jechuudha Titaanik. Fakkeenyaaf namoota 2,224 fe'atee ka'ee namoota 1,500 kan inni lubbuun lammiilee addunyaa kan dhabe. Achi keessaa namoonni Honorman warri jedhaman qabeenyaan gurguddoon akka addunyaatti beekaman jiru. Warri immoo baay'ee sammuudhaan saayintistoota jajjaboodha jedhamanii boor dhalootaaf gumaacha guddaa geessu jedhamanii eegaman baay'eetu keessa du'e. Warri artistoonni beekamoon addunyaa kana jechisiisanis baay'eetu keessa du'e. Fakkeenyaaf maallaqa guddaa amma kana kaffalanii ittiin lubbuu isaanii oolfachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadhaa waan isinitti hima. Maallaqa guddaa kana maaliif garaa galaanaa kana jalaa wantoota hedduu jira waan ta'eef galaanarra gaafa imalan lubbuu namaa kan balleessan wantoonni hedduun garaa galaanaa jala waan jiraniif lubbuu hedduutu itti dhabamaa ture. Kunis wantoota hedduu keessattuu Titaanik kan inni ittiin beekame Amerikaan Remotic Adventure fiilmi waan jedhamuun ittiin hojjetamee yerootti sirbi garaagaraa addunyaa irratti achi as ba'e eessa akka ta'e maal akka ta'e beekameetu addunyaa irratti irraa vamisii ta'e yookaas baay'ee beekamaa ta'e ajjeesee ittiin beekame. Ilmi Waaqayyo garuu biyya lafaa kanarra gaafa ture dhalootaaf abdii kan inni gale maallaqa hin gaafanne jireenya bara baraa tola jedhee namni har'a gola cubbuu gaafa dhaqu birrii baasa. Namni sirbuudhaaf naayit kileebii buluudhaaf birrii baasa. Ejjuudhaaf birrii baasa. Xuuxuudhaaf birrii baasa. Dhuguudhaaf birrii baasa. Waan cubbuutti geessu hundumaafiyyuu maallaqatti baasee cubbuutti gala dhaloonni. Garuu jireenyi bara baraa tola. Waan nama dhibu immoo dooniin nu fudhatee cabee galaana nu nyaachisu hin jiru achi keessa. Dhaggeeffadhu. Asii ol awwaa keessatti oksiijinii bareedaa dhabne yookaas immoo oksiijinii dhala namaa fi barbaachisaa ta'e dhabanii ukkamamanii du'uun hin jiru. Yesuus Kiristoos akkuma jireenya bara baraa tola kenne jireenya dhala namaaf immoo seeftiin isaanii eegame biyya waaqarraa mana harki namaan ijaarre keessa dhalli namaa akka dhaqee boqotuuf dhalootaaf abdii kale kan egaa kan nuyi qabnu. Kanaaf wanti biyya lafaa gaafa irratti yaadda'uu hin qabnu gaafa guutus yaadda'uu hin qabnu. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos bartoota isaan hin yaadda'inaa inni ni jedhe. Dhaloonni baay'een halkanii guyyaa yaaddoon namoota baay'ee wajjin dambanyaa ta'eera. Maaliif ganama yoo ta'e yaadda galgala yoo ta'e yaadda. Macaafni qulqulluun akkuma ilaallu sagalee Waaqayyoo keessatti Luqaas 12 lakkoofsa 37 irraa kaafnee gaafa dubbifnu waa'ee allaattotaa wajjin qurruu wajjin ol qabsiisee waan tokko haasa'a. Waa'ee qurruu immoo gaafa ol qabsiisee kaa'u wantoota hedduu waan nama garramu waan barbaachisoo waa'ee qurruu wajjin ol qabsiisee waan hijoo ta'an waan baay'ee kaa'eera. Isin qurruu ilaalaa allaattonni facaasanii hin makaran garuu soora isaanii irraa barii waan barbaachisaa tokkoyyuu hin dhabanii jedheetu daraaraa bakkeetti nu geessa.
waa'ee daraaraa bakkee immoo Solomoon isa mooticha wajjin mooticha Solomoon isa baay'ee beekamaa ogummaadhaan waaqayyo isa eebbise wajjin ol qabsiisaa isin daraaraa bakkee ilaalaa daraaraan bakkee kun ilaalaa itti dadhabanii aramanii wantoota barbaachisoo ta'an godhanii miti gooftaan isaanii akkasumaan isaan uwwise Solomoon inni dureessichi biyya lafaarratti ulfina gaarii qabu suure amma daraaraa bakkee keessa amma isa tokko uffatee hin bareennee jedha kana wajjin ol qabsiisee wantoota hijoo ta'anii jireenya dhala namaa wajjin wanta ol duukaa deemu kaa'ee jira kanaaf gaa gooftaan Yesuus Kiristoos jireenyi bara baraatti tola gaafa jedhu dhala namaa wanti barbaachisaan hin jiru miti hin barbaachisa yaaddoonnee finne utuu hin taane Yesuus Kiristoositti amannee manni Yesuus Kiristoos keessa jira namooti baay'een gooftaan Yesuus Kiristoos lafarra gaafa deemaa ture kaan mana barbaadanii duukaa deeman orri mana barbaadan mana hin dhabne kaan gaa'ila barbaadanii duukaa deeman orri gaa'ila barbaadan hin dhabne kaan immoo dinagdee addunyaa kanaa barbaadaa duukaa deeman Yesuus Kiristoos Awwaash baankiidha Nigid baankiidha Alam baankiidha wanta dhaqee namoota ofiisaati kaashii achitti qusatee jiru yookaas immoo achitti dippoosit wanta namaaf daddabarse hin qabu waan sinitti hima Yesuus Kiristoos madda ina jecha waan dhala namaaf ta'u of harkaa qaba kanaafiyyuu insa madda jireenyaa ta'e Yesuus Kiristoosiin oftuu of harkaa qabnu waan biyya lafaatti yaaddoon nurra jiru waan biyya lafaatti ammacamuun nurra jiru waan biyya lafaatti dhiphachuun nurra jiru yaa firoota koo kanaaf sagalee waaqayyoo yaaddayinaadha inni sadaffaan dhalli namaatti yaadda'u boriisaaf yaaddaa dhalli namaa boriisaa borii kee biyya yaaddayin mee sagalee waaqayyoo waan tokko isinitti hima boriisaaf yaaddaa dhalli namaa borii keenya irratti qaamota sadiitu karoora baasa borii keenya irratti qaamota sadiitu karoora baafata inni tokkoffaan seexana sadii tuqaa tokko seexana akkana jedha mee nan dubbisa sagalee waaqayyoo keessaa isa duraan mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 Izaabel gara Eliyaasitti nama ergite akkuma ati raajota Ba'aal fixxeen bor yoona kana yoo sejjeessuudha baadhe waaqayyooliin ana ajjeesan jette haleluuyaa yeroo kana ilaalaa waa'ee Eliyaas waa tokko yaadanna borii keenya irratti karoora kan baasu qaamota gurguddaa sadiitu jira inni tokkoffaan sadii tuqaa tokkonnee seexanni Izaabelitti galurraa kan ka'e nama waaqayyo raajicha Elsaayiidhaan yeroo inni borii isaa irratti karoora baasu argina Elsaayi yeroo kana maaliif Izaabel akka kanatti daadhatti beektu nama dhugaadhaaf garaa muramaadha arginne isa duraan mootota boqonnaa 17 tokkorraa kaanee gaafa laalu nama waaqayyoon dhagee ajaja waaqayyoo fudhatee daareekshinii waaqayyoo harkaa fudhatee nama keerititti dhaqee holqa dhagaatti galee waaqayyo qorruudhaan isa gargaaraa ture akka ta'e Eliyaas seenaa Eliyaas gadi fageenyee ilaaluu dandeenya achirraa 18 keessatti immoo dhufeetu biyya Israa'el keessatti Obaadiyaa wajjin ol arganii haabitti dhaqi waa'ee yeroo inni jedhetu haabitti Eliyaas si barbaada jedhi dhaqi itti yeroo inni jedhe argina haa ta'u malee achuma keessattuu ni jiru Saraapheetaatti jijjiirraan isa ga'e sarraa mootota 17 kaanee gaafa laalu keeritiin utuu jiru Yordaanos irraa gara kaabaatti lafa onaa achi as jirtu kattaa sana keessaa ba'ee Saraapheetaa biyya namaatti jijjiirraan isa ga'e mana dhayyeessaa tokko dhaqee buufate mana dhayyeessaa kana dhaqee buufate achis erga taa'e booda jireenya dhayyeessaa sanaas jijjiirama karaa Eliyaasiin simachuudhaan argameera isa kana keessa kutaa kana keessatti tokko yoonni isayyuu achi erga ga'ee dhufeetu Obaadiyaa jiruun argee Aabitti erga mul'ate laga Qiisoon isaaniif dhiyaate yeroo itti sobdoonni raajonni Ba'aaliidhaaf Eliyaas dorgommiitti dhiyaatan waaqayyo Eliyaasiin hin salphifne aarsaan Eliyaas simatame Ba'aalonni warri sobaan biyya mancaasan suni akka gaaddiduun irraa ka'e waaqayyo godheera kanaafiyyuu waaqayyo Eliyaasin hin salphifne Eliyaasii wajjin ta'e dhaggeeffadhu erga aarsaan Eliyaas fudhatame raajonni Ba'aal erga dhumanii booda waaqeffannaan dhugaan toora erga qabate booda warri gufachiisan erga karaarraa ba'an booda akkana jette Izaabel dubartiin hamtuun kun imaammata jabaa tokko borii Eliyaas irratti baafte yaa nama borii kee yaaddoftu na dhaggeeffadhu ergaan sii qaba boriin kee nama harka miti waaqayyo harka borii kee irratti garuu karoora kan baafatu wantoota hedduudha na dhaggeeffadhu borii koof akka amantaa borii koof maalan hojjedha borii koof maalan karoorsa borii koof eessan naqa borii koof maal gochuutu na harka jira kan jettu boriin kee harka waaqayyo keessa jira sagalee kana fudhadhu haleluuyaa oomattuu yaaddoo waa'ee borii kee akkanatti erga qulundumtuu karaarraa gaanii boriyoona kana yoon Eliyaasiin morma irraa kutuudhaa baadhe waaqayyooliin ana ajjeesaniitti dubartii hamtuu kana laala akkuma Naabotiidhaan irratti dhaadhachaa turte Eliyaas kana irrattis murtoo murteessiteetti mee dhaggeeffadhu waan sitti maa dhokku
Ergaa kee tas keessa jira. Boryoon akka nama orma Iliyaastu jiraati. Yeroo isheen akka jettu mul'ata du'aa baafatee hin jiru Iliyaas. Iliyaas mul'ata inni qabu bosona Siinaa keessa guyyaa 40 fiiguudhaan hojii hafe itti fufuudha. Lafa dheeraa deemuudha. Daandii hafe itti fufuudha. Karaa hafe sanatti fufuudha. Garuu isheen borii isaa irratti karoora baaftee Iliyaas deemsa guyyaa 40 akka addaan kutu. Iliyaas fiigicha guyyaa 40 akka addaan kutu. Iliyaas wantoota dura isaatti deemu sana akka addaan kutu karoora Izaabel seexanni Izaabel keessa goree irratti baafateedha. Iliyaas akkuma oduu kana dhaga'een haalleluuyaa waa tokkotti yaade rakkoo ilaalchaa keessa gale. Rakkoo ilaalchaa keessa gaafa galu akkana jedhe dhugumayyuu hana abboota koorra waan hin hooyineef hojii hojjechuu yoo ta'e maal giriiraan amma kana Iliyaas dhaggeeffadhu rakkoo ilaalchaa Iliyaas itti gale kun waaqayyoonni kaleessa sobdoota amma kanarraa afaan qabachiis arra oduu dubartii tokko harkaatii Iliyaasiin baasuu hin dadhabne. Iliyaas rakkoo ilaalchaa keessa gale dhaggeeffadhu haa dhokku. Isheen bara gadhee mootee dhufte sun inni bara gadhee mootee dhufe sun bara kana akkaman taatta waaqayyo bara darbe si dandeessee bara darbe si jiraachise bara kana akkas hin dadhabne itti yaadi. Waaqayyo inni baroota darban harka isaatiin si baate arras lafa sin kaa'u harka isaan si baata waaqayyo. Haalleluuyaa. Ati garuu ofii kee irratti ilaalcha jallinaan baafatiin ofii kee irratti dadhabina laasayin ofii kee irratti waa'ee abdii kutannaa hin lallabin. Kanaaf gaafa isheen borii isaa irratti karoora baaftu ana abboota koora waan hin hooyineef na ajjeese dhaqeetu muka dhannansaa jalatti kufee du'a kadhachuu jalqabe. Haalleluuyaa. Ageegni waaqayyo yookaas ajandaan waaqayyo Iliyaasii wajjin qabu waa'ee du'aa utuu hin taane hin deemta guyyaa 40 deemsatti fuftaadha. Haalleluuyaa. Utuu hin dadhabin dhaloota oolchita wantoota ifan baaree jira waan baay'ee baafta ganaa du'a foonii utuu ijaan hin argin akka inni ol butamu ajandaa waaqayyo keessa ture. Izaabel garuu borii isaa irratti karoora baafte. Dhuguma dubartii hamtuun kuni na ajjeefti jedhe. Dhugumayyuu Izaabeliin gaafa laallu isa duraa mootota boqonnaa 21 keessatti Naabotiin himaammata hamaa tokkoon Naabot akka inni du'u goote. Gaafa Ahaab galee midhaan lagatee nyaata nyaadhu dallanee taa'u maal taatee jettee abbaa warraa ishee kana gaafatte. Gurbattii ishee dhaala naa laadhu jennaan lafa abbaa kee naa laadhu jennaan dhaala abbaa koo naa kenne kennuu waaqayyo naa oolchu jedhee gurbaan kun na dide maal nagaa maaliin qaba waan namaatti taaru jireenya namaatti taaru callisanii. Naabot kan inni dhowwate wanta namni itti kennitu hin taane dhaala abbaan isaa isaaf kenneedha. Lafaan naa jijjiiri wa immoo qarshiidhaan natti gurgur jennaanis na didennaan harkaan sii fuudhaa dhiqadhu nyaadhu silxaana keetti fayyadamuu qabda jette. Waa'ee dubartii kana amtuu ta'uu ishee dhaggeeffadhu waan sitti mana waaqayyo. Imaammata isheen baaftu ariifattee arjanti taa'u wanta ariifachiisaa dhatteetu tsoomaaf sagada labsite. Tsoomaaf sagada keessatti kan beennu lubbuutu fayya malee lubbuutu du'a miti. Kan nu ofii beennu, kan waldaan kiristaanaa beektu, kan kiristaanonni beekan, kan hojjettoonni Kiristoos beekan. Isheen garuu tsoomaaf sagada kana keessatti ragabaatu soba warra ragaa sobaa namarratti ba'an yookaas Naabot irratti ba'an nama lama qopheessite. Ragabaatuun sobaa kun gaafa Naabot kadhannaan akkuma xumureen Naabot gidduu kana maqaa waaqayyoo maqaa moototaa utuu hin arrabsu argine dhageenya irra jedha irratti ragaa sobaa ba'aa jette. Maaliif maqaa waaqayyoo maqaa moototaa keessaa fudhatte waa'ee dubartii hamtuu ta'uu ishee isinitti hima. Bara sana keessaa inni isheen maqaa waaqayyootu arrabsu jetteef bara sana abboonni amantaa akka paartii siyaasaa tokkotti dhageettii qabu. Abboonni amantaa iddoo gurguddaatti namoota maandisii jireenyaati warra politikaal paartii ta'an kana akka bara abboota firdiitti kallattiitti agarsiisu. Kanaafiyyuu maqaa waaqayyoo arrabsennaan abboonni amantaa dubbachuu fi dhiisan Naabotiif dhaggeeffadhu. Kana booda maqaa moototaa arrabseetti lammaffaarratti maqaa moototaa arrabsennaan qaamni biyya bulchuu falmuudhaaf mootota arrabse waan ta'eef eenyu Naabotiif dubbachuu hin danda'u. Kanaaf Naabot maqaa waaqayyoof maqaa moototaa arrabse waan jetteef erga waaqayyoof mootiin qaamni biyya geggeessu namarraa achi deebinaan eenyu tokko namaa falmuu waan hin dandeenyeef Naabotiin gadi baasanii rukutanii dhiiga isaa dachee baasaniitu lafa Naabotiin dhaalan. Iliyaas erga ba'ee dhufe booda garuu Iliyaasii wajjin olitti dhufan bara addaggoonni jajabeeyyiin biyya galte waaqayyo agalgaa'ota jajabeeyyii biyyaa qaba. Akkana jedhe namni waaqayyo dhiiga nama qullaa dachee baaftanii dhiiga keessanitti immoo sareetu dhugee qabbaneeffataa jedhe. Haleluuyaa.
dhiiga keessanitti sareetu dhugee qabbaneeffataan gaafa seenaa sana guutummaatti ilaallu waan nama ajaa'ibu keessaati Waaqayyo Naabotiin Izaabeliin harka alagaatti dabarsee laanne harka firaatti dabarsee laanne yoon barabboota firdii ta'e mootii ta'e iddoo qabate Waashonni lammi gadi ilaalan dubartii kana eenyutu gamoorra gannaa darbatani. Waashonni qabanii morma ishee qabanii gaafa gad darbatan utuu lafan gahin dhiigni ishee fardatti dhangalee. Dubartiin kun intala nama guddaa waan ta'eef awwaala malee yoo hambifne seenaan nu gaafa tadhanii lafee ishee funaananii dhaqanii awwaalan. Gaafa idda dhaloota Izaabeliidhaaf hiyoon gaafa laallu eessumaaf durbiidha. Jarri kun fira ilaala Waaqayyo harka lagaatti najjeemne harka firaatti ajjeese. Kanaaf iyyuu rakkoo ilaalcha abboota qorra waa hin hoyineef jedheetu isa duraa mootota 19 kana keessatti lakkoofsa 2 kaasee du'aan nakaas jedhee yeroo inni kadhatu argina. Namni Waaqayyo Eliyaas garuu bixxillee barbadaa biddaarraa hojjetamu rurrukutee kan nyaadhu herga nyaate deebi'ee rafeenaan ala lammaffaa ergamaan gooftaa dhaqee rurrukutee kan karaa dura kee jira fiige nyaatoo umma nyaatitti kennee fidutu hin dadhabin guyyaa 40 halkan 40 bosona Siinaa keessa fiige. Borii Eliyaas irratti karoorri ba'e sun karoorri seexanni baase sun karaatti hafe. Galman keenya borii Eliyaas irratti borii isaa irratti seexanni karoora baasuyyuu karaatti hafe. Irraawwanne galman keenya Waaqayyo borii kee irratti seexanni karoora baasa. Garuu Waaqayyo borii kee seexana harkaa fuudheera. Ajandaan jireenya kee, ajandaan mana kee, ajandaan gaa'ila kee, ajandaan hojii kee seexana harka hin jiru. Waaqayyo harka jira. Borii kee ilaaltee irraafamin dhalli namaa borii isaatti raafama, borii isaatti abdii kutata. Kanaafiyyuu Waaqayyo gooftaan machaa ajandaa Eliyaas irratti borii Eliyaas irratti ba'e sana hojiitti akka jijjiiramu hin goone hojii dhabsiise, gatii dhabsiise. Ajandaa ofiisaa isa Eliyaas irraa qabu itti fufsiisuudhaan Eliyaas guyyaa 40 deemsatti fufe. Utuu karoorri seexanaa karaatti hin hafne ta'e Eliyaas adeemsa guyyaa 40 halkan 40 fiigee hojii Waaqayyotti fufuusan haddaan kuta ture. Garuu si ga'ee, na ga'ee, nu ga'ee ajandaa Waaqayyo nuu qabu karaa hin dhabatu Waaqayyo isin eebbisu akkadan. Galanni siif haa ta'u. Ajandaa nuu qabdu hojiitti gaddari. Waan hamaa na cabu karaa keenyarraa. Mul'anni ati nutti kennite galma ga'u. Haalaan danqamee karaan dhaabbatiin yeroon gadheen guyyoonni gadheen nu danqanii karaa nu dhaabin wanti ajandaati nuu qabdu karaatti hambisuu barbaadu sa'aatii kanaa kaasee dhiiga olicha mudaan qabneen karaatti kanaaf yaa ta'u. Daaloos borii keenyarraa haguugu, rakkinni borii keenyarraa haguugu, hiyyummaan borii keenyarraa haguugu, dhukkubni borii keenyarraa haguugu. Dhayi borii keenyarraa maqaa namicha Naasreeti Yesuus hojjetaa Waaqayyoon rukuti karaa keenyarraa, rukuti daandii keenyarraa. Boriin keenya harka kee keessatti nuuf eegamu, jireenyaan nu gahi. Yoo dhuftes yoo dhufne jireenya bara baraatti nu yaadadhu, yoo dhufa turte immoo hayyaanatti hin dhaabbanne seegganu nu baay'isi. Maqaa namicha Naasreeti Yesuus hojjetaa Waaqayyoon ameen. Waaqayyo isin eebbisu hojjettoota as istuudiyoo mo'aa keessatti argamanii buleettii keenya Rabseenaa Darajjee akkasumas hojjettoota TV mo'aa hundumaa Waaqayyo isaan eebbisu jecha nagaatti kanan isiniin jedhu hin yaadda'in.